Namni maaliif sirraa fagaataa? Namni maaliif sirraa fagaata? Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota Abbee Miidiyaa. Nagaa keessan ani obboleettiin keessan baay'eetti nagaa godha. Illee akka nagaa taatan abdii amantiin qaba waaqayyoodha. Guyyaadhaa kana maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu. Mee waa tokko isiniif qooda. Osoo isiniif hin qoodaniin duratti obboloota koo warra nagaa jabeessaa jirtan guddaa eebbifamaa galatoomaa wallaahi na gochaa jirtan shiir na gochaa jirtan. Akkasumas immoo laayik gochuun keessa seer gochuun keessa ittuma fufu walaa jajjabeessuun jechuun jaalladha. Guyyaadhaa kana mee maal qabattee dhuftee naan jechuu dandeessu? Waa tokko isinii qabattee dhufe dhugaan tolee waan tolee faasanii kan dubbisaa miidiyaa kanarraa arge. Innis maal inni hojjettanii namni maaliif namarraa fagaata? Yeroo baay'ee namni maaliif nurraa fagaata? Namni yeroo baay'ee nutti ni dhiyaataa, nu leellisaa, dhiiras haa ta'u dubartis haa ta'u jechuudha. Yeroo muraasan booda immoo nurraa fagaata jechuudha. Namoonni akkiyaa jirtu namni garuu natti dhiyaatee nurraa fagaate ani dhugaa dubbachuuf maaliif akka nurraa fagaate sun gaaffii ta'a jechuudha. Mee har'aa inni kun isiniif kan dubbise jechuudha. Maaliif namni sirraa fagaata? Yeroo hundaa namni tokko wajjin baay'ee wal jaallattu waan hedduu wajjin dabarsitu ijjitii hedduu illee osoo wajjin qabaattanii yeroo booddee of biraa dhabda yookaan sirratti jijjiirama. Yeroo jaalalaan jirtan guyyaatti yeroo hedduu waliif bilbiltu yookaan waliif barsiiftu qaaman hanga wal argitanitti ol dheerata wal dheebottu akka bishaanii akka midhaanii wal beeloftu. Namoonni kun kan isin irraa fagaataniif wantoota gurguddoo afur jira. Isaan keessaa tokkoon isaanii ilaalla. Tokkoffaan haala mijataa argatanii namoonni tokko haala yoo mijeeffatan bakka ati jirtu illee yaadatan. Kan biraa dhiisii maqaa keeyyuu ni dagatu. Kana keessaas dirree rakkinaa keessa waan turaniif gaafa tulluu milkaa'inaa irraa bahan eessaa akka dhufte si ni dagatu. Silaas haalli mijateef konkolaataa wayii qabata taanan kaampiyoonii cimaa wayiitti qacarame taanan mana kiraa keessaa bahe taanan qabxii dabarsaa dhufeef danda'a taanan akka ati waan achi keessatti hidhamtee si ilaala. Kun tokkoffaati. Lammaffaan immoo haala rakkisaa keessa jiraatanii namoonni kun immoo warreen haala hin taane keessa kufanii si saalfatanii sirraa fagaatan. Fakkeenyaaf kaasan yoo si mudate jireenya hin taane keessatti yoo kufanii araada garaagaraatiin yoo qabamanii jireenya abdii kutannaa keessa warra seenanidha. Isaan kunis mataa isaanii fi hiriyoota isaanii maatii isaaniitiif hiriyoota isaanii irraa adda bahanii gara lafaa namni isaan hin beeknetti badanii dhokatanii jiraatu. Hamma barri kun darbutti eenyuttuu hin mul'atu jedhanii bilbila isaanii jijjiirratanii hidhii xuuxaa jiraatu. Isaan kun ofuma dagatan akkamitti sumattuu komatta sirriidha. Isaan kun ofisaaniitu dagatan. Sadaffaadha waan sirraa barbaadanii dhaban. Waan sirraa barbaadan dhaban. Namoonni kun durayyuu situ beekuu dide malee faayidaa wayiitiif sitti dhihaatan. Kun isaanii wajjin turan hamma waan barbaadan sana argatanitti qofa tarii mallaqa ta'uu danda'a. Carraa hojii wayii ta'uu danda'a. Yookas si wajjin ciisuuf ta'uu danda'a. Kun si dhabuu namoonni kun waan barbaadan sana yoo argatan yoo dhabanis si bira turuu inuma hin deemu. Fakkeenya ati dubartii haa jennu dhiirri tokko si wajjin ciisuuf kaayyoo godhatee yoo sitti dhihaate yoo ati shakkitee dibde obsa fixatee si dhiisee deema. Ati dhuguma na jaalata jettee wajjin waan inni si gaafate kana yoo raawwatte mana siree qabe si geessee sana bilbila isaa gadi cufee deebiseedhaan waan dhufeef sana xumuree qabattoo isaa hidhatee sokka. Arfaffaadha. Waan si gochuu dadhabee jechuudha maloota. Maturee koo hin beektu isaan yaadadha. Isaan kun namni maaliif sirraa fagaataa? Sababa maaliitiif namni sirraa fagaataa jiru jechuudha. Arfaffaadha immoo kun waan siif gochuu dadhabanii namoonni kun immoo namoota baay'ee si jaalatan garuu waa siif gochuu yaadanii yeroo milkaa'uu dhabanii yookaan jaalala siif qaban isaan kan ka'e waan guddaa siif gochuuf karoorsanii yeroo hafan saalfatanii achumaan badu. Kanarratti fakkeenya tokko mee haa ilaallu. Hiriyaa yookaan nama ati baay'ee jaallattu tokko jalaa firri boqotee du'ee osoo bira hin gahin yoo ta'e yoo turte har'a boru osoo jettuu achumaan hafta. Ergaa yeroon taree amma kana taasisee immoo waanuma cimaa tokko qabadhee fi deema osuma jettuu siif mijachuu didee gargar haftaa. Garanni gooftaa ibsatu. Waan kana waan dubbisee fi namoonni baay'een sagalee waaqayyootiin miti barreeffama seenaa dubbise. Namoonni baay'een keenya matu hirraa unaan kaadugaa. Wanti tokko dafee nuuf hin galu beektaa? Dafee nuuf hin galu dhugaa. Hunduma keenya dafee nuuf hin galu. Amaloota namaa dafee namaaf hin galu. Garuu wanni kun kan dubbisu dhugaa. Isaan kana keessaa jiraachuu danda'u namoonni baay'een. Dhugaa dubbachuu bara kana keessa faasama nama adda baafachuu hin dandeessu jechuudha. Nama dhiiras haa ta'u dubaras haa ta'u nama boruuf si ta'aa fi yookaan immoo nama yaaduma sitti dhiyaatu adda baafachuu hin dandeessu. Garuu sababoonni jiran kuni dhugaa ta'uus danda'a wanti nuti adda baafannee beeknu hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoonni bara kana keessa nama adda baafachuu hin ulfaata jechuudha. Garuu rakkinoonni kun hin mudataatti yeroo baay'ee hin mudata. Namni yoo waan akkasitti dhiyaate gaafa waa sirraa argate sitti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Waan bakka sanitti deebi'uutti fakkaata.
waanuma wanti inni keessa darbe suni itti deebi'atti fakkaatu jechuudha. Gonkumaayyuu nama waa godheef sana nama waa irraa jijjiire sana hin dagate jechuudha. Keessattuu bara keenya kana keessatti yoo nama waan biraatti miti mallaqa liqeessiteef jechuudha. Akka gaafa sirraa fuudhanii san taane gaafa sirraa fuudhanii abeet afaan isaanii abeet haasaa isaanii abeet dubbii isaanii garuu gaafa sirraa fuudhanii harkaarraan gaatanii hin badii ati gaafa jechuudha naa deebisaa jettanii xilaata isaanii xilaata isa guddaadha jechuudha. Waan tokko yoo namarraa argatan namatti jijjiiramuun gaarii miti jechuudha. Yeroo hundumaa abbaa ofii fuutee gaarii miti jechuudha. Maaliifin namni waanuma facaase hammata. Yeroo hundumaayyuu namni waanuma harka isaatiin facaase deebi'ee hammata. Xaafii facaasanii garbuu hin eeggatan yoomaayyuu jechuudha. Yoo bakkuma yeroo duraa sanuu turanii gaariidha jechuudha. Eebballee akkasitti hin argatan. Namni nama miidhaa yoomaayyuu eebban argatu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf sagalee waaqayyooti walii keessan ibsina kennaadha waan ta'eef jechuudha. Maaliifan isin kan isin dubbadde waa'ee barreeffama kana argitan jechuudha. Namoonni baay'een amala akkasii keessa jiru. Amala walitti sissannaa'uu, amala wal jibbuu, amala walitti jijjiiramuu yoo argatanii kun irraan eegamu dhugaa waaqayyoo dubbachuuf taanaan dhugaan waan irraan eegamu. Maal jennaan gaafa argatte dhabuun jira. Dhugaa akkuma argatanitti nafan, akkuma gammadanitti nafan, akka gaddanitti nafan jechuudha. Maaliif barri hin jijjiirama yeroo hin jijjiirama barri hin darba jechuudha. Wanti hin dabarre hin jiru. Waaqayyo walii keenyaaf amanamummaa nuuf haa kennu eebbifamaadhaa waaqa isaa eebbisu amma waan biraa qabadhee isiniif deebi'utti nagaa naa ta'a.